Barrisaa bara 1917 baatii muddee iddoon har'a markaatoo jedhamee beekamuu fi maqaasaa duriitiin Fitaawuraarii Habta Giyoorgis jedhamee waamamu nama tokko addunyaa tanatti fide. Abbaa isaanii Daawwii yookaan Walda Giyoorgis Luuccaa, Araddoo, Qumbii, Saamboo, Koroo fi haadha isaanii Wasanee Makuraa irraa kan dhalatan gosa Sooddoo keessaa gosa Waayyooti. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma kan argamnu mana Dooktara Kabajaa Girmaa Walda Giyoorgisitti. Dooktara egaa nama kabajamaa, nama jaalatamaa, nama addunyaa tanarratti jiraachuu qofaaf osoo hin taane umurii isaanii guutuu hojii uummataa fi biyya isaanii boonsuu akkasumas immoo dhaloota dhufuuf fakkeenya gaarii ta'uu danda'u nama hojjetanidha. Ani immoo har'a isaan waliin turtii gochuudhaan egaa seenaa Dooktar maal fakkaata? Addunyaa tanatti dhufuu isaanirraa kaasee amma har'aatitti maal hojjetan jedhee gaafii tokko tokko kaasuudhaan egaa jiruuf jireenya isaaniirraa waa barachaa waan hin ofii kootiif immoo dhaga'e kana simbiraan ga'uudhaaf egaa amma isaanuma biratti kan hin argamu. Dooktaris egaa seenaa isaanii nu qooduudhaaf waan nu eeyyamaniif isaaniin dursa guddaa galateeffachaa daawwattoonni keenyas egaa seenaa isaanii waraabamee hin dhumne kanarraa waa barachaa akkan waliin turtan gamanumaan sin affeera. Mee yeroo ijoollummaa keessanii akkamitti yaadattu Dooktar? Enggዲህ ijoollummaadhaan egan mana qeesii baruu dhabuu jalqabee kaas meedaadha manni keenya achi ture. Achi hoggaa abbaan kiyya Fitaawuraarii Habta Giyoorgis irraa alga waraasatti darbanii gibbii alga waraasa hoggaa deemnu mana tamaarii Tafarii Mokonnon seene. An hoggaa mana tamaarii Tafarii Mokonnon seene sani jaalmeedhaan hurufa awurooppilaanii turte. Awurooppilaan eerpoortiin Addis Ababa jaalmeedhaadhaaf. Awurooppilaan hoggaa teessu hoggaa kaatu laaluuf achi deemaa oolle ijoollummaadhaan. Hoggaa sani gaa wanni xayyaara qilleensa keessa deemurraa attamitti akka deemu, attamitti akka qabu, attamitti akka taa'u kanan baruu danda'e. Barri sun bara kamii barri isin itti dhalatan? Bara ani aladde egaa kun kana nama dubbadhu hoggaa 12 hoggaa 13tti. Kanan aladde hoggaa amma 93. Amma 93. Risaanii argachuun hin danda'ama jechuudha. Risaanii argachuun hin danda'ama jechuudha. Egaa akkuma beekamu daa'imti Itoophiyaa keessatti dhalattu hundi, Oromiyaa keessatti dhalattu hundi hojiiwwan garaa garaati kan hojjetanii guddatan jechuun hin danda'ama. Isin oomishee akkamitti dabarsitan yeroo sana? Yeroo sanammaa mana barumsaa Xaaliyaaniin hoggaa dhuftu biyyatti galuun dirqama ta'e biyyatti galle. Biyyatti gallee abbaan kiyya immoo baay'een turre hin dhoorne. Isaan duunaan hoggaa 12tti shaggaratti deebi'ee dhufee hojjedhee baruu barbaade. Nama hojjedhas nan bara'u. Barumsa Xaaliyaanii kanan jalqabe achitti. Asitti hin dhalattan malee doonitti guddattan biyyatti guddattan jechuudha. Baay'ee miti hoggaa nama bichaadha biyya kan ta'e. Ani achi turtan. Abbaa kiyya duunaan gale malee asumatti guddanne. Deebitaniitis asumatti guddattan. Egaa ijoollummaatti yeroo guddanne kana taana jedhanii hawwuun jira. Yeroo ijoollummaa amma ijoolleen gaafa guddattan maal taatu gaafa jedhaman kana taana jedhanii jiru. Isin yeroo ijoollummaa keessanitti maal hawwatu? Ijoollummaadhaan kanan ta'a jedhee yaadeen beeku maaliif wanni baay'een hin jiru. Hoggaa sana akka maatii miti bitti hin guddanne wanni daalamu hin jiru. Makiinaallee hoggaa tokko tokko ilaalta awurooppilaanidha. Gaafa awurooppilaanii oofuu na jaalladha ture. Suuqa keessa deemu. Egaa kan odeeffannoo qabutti mana barumsaa qeesii Amaanu'eelitti akka barattan achi immoo mana barumsaa ammayyaa immoo mana barumsaa Tafarii Makonninitti akka jalqabdan sana boodas mana barumsaa Xaaliyaanitti waggaa 3 akka barattan odeeffannoo isaa qabu. Waggaan mana Tafarii Makonnin jiru sanii kanan xayyaara arge maaliifi eerpoortiin Itoophiyaa jaalmeedaa ture. Egasii biyya Xaaliyaan immoo
barumsa xaaliyaanii amma ኦፍሰት ክለብ ፖሊስ ክለብ ሆኗል። ደጃችሁ ገቱ ቤት አጠገብ ነው። አችቲ ማና ተማሪ ጣሊያን ጅራው ስኮላ ፕሪንሲፔ ዲ ፒየሞንተ ጀራኒ ጣሊያን ትበረ አትበረተን ጣሊያን ይበረ አከምት ይገልጣለች ነገልቻ ጀነ ነገልቻ አከዙመት በሩምሳን አማም ደምተን አመሰደርካሜ ማለት ይበረተን ይዙ ዲዛማ ጀነረት ሄደ ኮሌጅ ተወንደና ሁንዳ ወርት ሄደ ከጣሊያን ይትስ ከጣሊያን ካዲ ኮረባ በፊት እጀቻለ ተበይሮ ጆልማ ተበተኒ ጉደተኒ ያደቱ ዶክተር አውሮፕላን ያሩን የሳውጅን ካቾልስ ተበጉዳ ተበጋሰኒ ተበጆሌ ከፈረንሳይ ተብል ባይን ኳሲ ወልቶራኒ ካሲ ደርበቴ ፍደ ወረኮቴ ደሙከና አመንጅሩ የሮቶ ኮሞማል እንደገ ወዶ አካከዩን ከሰኔ ገረብያት ትስፉዳኒ ደመኖ ጀላ በደኒፋ ገረቀይት ደቢታን ይርቱ የዳማ ሜዋን ሰነኑ ኑጥማመ ማለከኛ ካኔ አሞለቴ ገውት ወረካ ጉያ ሆዳታ achitti gaa xinnoo bayyanatanii waa nyaatanii waa dhuganii ijoolleen fardaaf gaangee kan qabdus akka nyaatu godhanii achi kaanetti galee gadi buuna achi kaanee hamma kallacha ga'utti deemna kallachaadha immoo hamma mana keenya ga'utti bultii lamaan ga'amaa miilaan egaa achitti mana walitti taa'anii ani jaaladheeti miti kanan deemu natosabanii waanaa bitanii wannan jaaladhu na godhanii akaakayyoo kiyya luuccaan kan fudhatee deeme amma inni ugaa boqonnaaf taa'ee hirriba fudhatu akaakoo jedhe fincaa'ee dhufan jedheen doolodhoo keessa galeetan achumaan bosona keessa walatteedhaa hamma shaggargaru isiiti bakka tokkollee lafa laaluun dandeessu bosona malee dhagaafaa qagaanfaa koshumafaa wanna bosonni akka ammaa qullaan taane biitti bosona baay'ee qabdi isa keessa deemee bosona bineensisa toona nyaata hin danda'amu manatti galee akaakoon immoo rakkatee olii gad deemee ogaa mana dhufu manatti na argachuuf gammadee jira amma abbaan kiyya maal jedhanii daawwiin egaa hundaan kana biyyatti galii yoo jedhe akkanatti bada naa wajjin duula deemaa fudhadheesan deema jedhe yoo hundu'es naa wajjin haa deemu malee qabeessan duula jedhe maacoona fudhattee deemu ayyaanni kiyya beessa haa ta'u inni maacoon deemin nugusni eessanii dhufanii xaaliyaanni nu wararte jedhan achi gara sundukii urata ganama sa'aatii tokkotti mana dhufe maal eegdu bitti badda jirti nugusni deemee jira biyyatti galu nurra jira jedhan isa inni homaa harkaa qabu matireessi tokko isaaf gannee gaagee kennanii fardoof nuti baay'ee qabnaa wannan deemneef isa wajjin taane biyyatti galle isas biyyatti galchine innaaf daraarii dhukeeti daraariin dhukii maaruu jiru abbaa bira deeme nuti mana keenyatti galle achi oggaarama atoo hin gootin abbaa kiyya do'aneet xaaliyaanitti ajjeese oggaa 12tti deebi'ee shagga dhufe mana xamaarii xaaliyaanii gahuuf xaaliyaanii wajjin hojjechuu barbaachisaadha hojjettee waan argattuun barta akkasittan bareen isaan wajjiniin hojjetu deebitanii immoo barumsas hin barattu maal hojjechaa turtan yeroo sana mana keessa waan minxaa fi laastikii tolchuun ekspertii tokko inni oggaa san hojjetu guyyaa tokko franka 5 kenna franka 5 miti oggaa san
gaaf tokko inni boqqannaaf bakka biraa deemee agargaatuu ministeera immigireeshin ofiis isa irratti kifilii tokko sirriitti hojjedhee akka inni hojjettu hojjedhee eege laalee attam goota jedhee laalee hundaa wanna inni godhu hundaan godhe jira. Birrii shan irraa waggaa tokkoon birrii 150 naa kennu. Achi biskileetii bitadhe. Miilaan deemuun hin hafe amma. Biskileetii yaabadhe tan walii gadeera. Biyyattis torban lamaan ji'a tokkotti waggaa tokko biskileetii tan yaabadhe biyya galee haadha kiyya gaafadhe sanba xinnaa deebi'e sanba dugdaa deebi'e. Amma gaa gara dargaggummaatti ceetanii jechuudha. Amma gaa 13 14 15 irra ta'uu jira. Waggaa 16tti xaaliyaaniin deemtee Ingiliiziin galte. Ani immoo Ingiliiziin tokko karaarra taa'ee nama beeku barbaada. Kootu kana xaafinaan jedhe. Tifati kiyya laale. Ijoollee sadii arge. Koota naa hojii jedhee British military mission galche. Achitti barumsa kan bare maal barree milikitii. Bazarii ብቻ ምስ ባንዲራ ምናምን ሲግናል በረ አቸው ጋር ኢትዮጵያን አርሚ ወጀኖሪ ስለሆነ ሲግናል ተኤ ወጋ ኮዳያት ወታደር ኢትዮጵያ ተኤ ወጋ ኮዳ ሰጋሊ ተወለታ ደቤ መተወረቃ ተኤ yeroo dargaggummaa keessanii akkamitti yaadatu egaa yeroo dargaggummaa akkuma beektan borii ofiitis iddootti sirreessanidha jechuun hin danda'amu. Ani wannan yaadni kiyya zootti wanna ta'eef rakkoon irratti hin dhaga'amu. Hin sodaadhu. Wanna lamaan hin godhu ani umurii kiyyaan. Sodaachuu fi kuraatii hin jaaladhu. Hin boonu, hin kooru, hin sodaadhu. Kana mo'ee jira. Milkaa'inuma har'aatiifu sadarkaa amma har'a geessaniifu wanti kun bu'uura jechuun hin danda'amu. Egaa yeroo dargaggummaa waan baay'eetu jira. Taphoonni garaa garaa taphataman jiru. Sirboota dhaggeeffachuun, taphoota garaa garaa taphachuun waan akkasii kun jira. Dargaggummaa keessanitti sirba eenyu dhaggeeffattu weellistoota biyya keenya keessa? Ogaa sanaa maariin bee Nigaataa Kalkaayfaa, Asraaqach Warqoofaa, Mashaallee booddee dhufanii isaanii ogaasanii mana bakka ta'e agabuuf malee wanna biraa. Erga umriin keessanis hojiidhaaf ga'ees mootummoota garaa garaa keessatti hojii garaa garaa hojjetaniirtu isin. Mee maal hojjetan dooktar? Mootummaa kam keessa? Mootummaa Haayile Sillaasee irraa kaasaati dargis. Dargis Haayile Sillaasee sanii ani aviyeeshin keessa jira. Aviyeeshinii keessa turte. Kanaadaa deemee baree Hoolaandii deemee Swiidinii deemee air traffic control air traffic management baree dhufe ayyaan mangadii kan ijaare ana. Kana keessatti bakka aviyeeshinii keessaan ture. Achi Ameerikaanii wajjin walii galtee dhabeetan na baasani. Aviyeeshinii keessa? Achi yoggaa na baasanii ani immoo wannan jaaladhu wannan godhu barbaadu keessaa nama maaliifan ba'e jedhetan mangisti keessaa ba'ee qotee isa deeme. Barri isaa bara 1942 mana hojii siviil aviyeeshinii keessatti kutaa teeknikaa olaantummaan kan hoogganaa ture dhalataa biyya Jarman kan ta'e Wister Hofman hojii isaa gadhiisee gara Jibutiitti baqate. Baqannaan isaa sababa mataasaa qabaatus kun ammoo yeroo sana namni ogummichaan leenjii waan hin turreef yeroof namni kuticha hoogganu barbaadame dooktarri kabajaa Girmaa Walde Giyoorgis
humna qilleensaarraa gara siviil aaviyeeshiniitti jijjiiramanii kuticha akka hoogganan gaafataman. Isaanis dirqama kana fudhatanii hojii jalqaban. Hojii fi ogummaan hoomaas asuma irratti dhaabate. Hojii isaaniitiif kaka'umsa cimaa fi bakka hojjetan hundatti milkaa'ina gaarii galmeessisuun kan beekaman waamicha yeroo sanaatiin ajajaan dhibbaa har'a immoo Dooktarri Kabajaa Girmaa Waldagiyoorgis bara Eertiraan Federeeshiniin Itoophiyaatti makamteetti hojii to'annaa qilleensa tiraafikaa namoota biyya alaatiin malee hojjechuun hin danda'amu jedhame. Hojii cimaa hojjetaniin Itoophiyaanotaan jijjiiruun biyyi teenya dhaabbata siviil aaviyeeshinii addunyaatti akka galmooftu gochuu kan danda'an yoo ta'u, seenaa Itoophiyaa keessattis nama afuraffaa daayirektara siviil aaviyeeshinii ta'uunis bara 1949 muudamaniiru. Sana boodas hojii humna qilleensaa biyya keenyaa namoota biyya alaatiin qofa qabamee ture ejjennoo ogeeyyii biyya keessaatiin jijjiiruun lammii fi biyyi fayyadamuu qaba jedhuun nama hojii seenaan hin daganne hojjetan. Kana malees akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1957tti yaa'ii waliigala aaviyeeshinii addunyaa Kaanaadaa Moontiriyaaltti taasifameen itti aanaa pireezidaantii yaa'ii waliigala addunyaa 11ffaa ta'uunis filatamuun biyya teenya Itoophiyaa qofa osoo hin taane Afrikaanotas boonsaniiru. Ta'us garuu ejjennoon isaanii hojiin namoota biyya alaatiin hojjetamu lammii biyya keenyaatiin bakka bu'uu qaba jedhu faranjoota waan dallansiiseef waggaa tokko caalaa hojjechuu hin dandeenye. Mee hoonaa eeyyamtan waa walitti simbuuse sana natti himuu dandeessu? Maaltitti fakkaata? Ameerikaaniin ayyar mangadii keenya maanaj kan godhan isaan. Ijoolleen keenya ayyaraayilit bartee achii dhuftee isaanii mangadii hin barti. Koo paayilotii taatee kaapteenii ta'uu hin dandeessu. Maaliif isaan wanna turuu barbaadanii fi kana duubatti hambisu. Ani immoo isaan ijoolleen keenya kaaptaanii ta'uun irra jiran jedha. Kana irratti waldhabne baay'ee waldhabne xumura irratti isaan mo'atanii na baasan. Siviil aaviyeeshinii keessaa na baasan. Hojiidhaan baane. Hojiidhaan maa daayirektarii mangistii ta'e. Achi aaviyeeshinii keessaa karaa nigdinaa industirii ministeera jedhamaa Makonnaaf tolche isatti isa bira deemu keenya baay'ee na qarqaare maaliifi arrogant wattaaddarummaa irraa siviil kan na godhate jechuu danda'a. Eerfoorsi keessatti hojjetaniirtu jedhama. Eerfoorsi keessatti baree barsiisee baay'een achi keessa xayyaara irratti baay'eessan jira. Waggaa sana maxaafa sanatti kan katabe. Kitaaba bara 1951 katabdaniirtu kitaaba tokko ayyarri naasa'u kan jedhu. Ka'umsi isaa maali mee? Ka'umsi isaa maali? Namni lafaa ka'ee wanna ulfaatu qabee qilleensa keessa deemuu kan danda'u attamitti kan jedhu sani Leonardo da Vinciitu jalqabe. Saayinsii Xaaliyaaniiti. Leonardo da Vinci irraa ka'ee isa ani baay'ee bareetan ofii kiyyaatti deemee ilaale. Maali kaayyoon isaa maali? Namni waggaa san baay'ee Ingiliziin beeku. Namni Ingiliziin beekne maxaafan hin dubbisu. Namni immoo hin dubbifne hin galuuf. Amaariñaadhaan kattabee wanni qilleensaa kun qilleensa malee misaasi seexana kan taane akka beekan jedhatan ayyarnaa ta'u katabe. Ilaalcha nama keessa jiru sanas jijjiiruudhaaf kan barreessitan. Ammamtu gurgurame kitaabichi? Baay'een gurgurame nan kenne. Namumaaf kennitan akka. Aangoo hoomaadhaan kennamuunis sadarkaa mato alaqaatti irra geessaniirtu sin. Amsa alaqaa gaheetan amsa alaqaa irra hoolota deemee. Leenjii fudhattanii? 1936 mato alaqaa ta'e. Mato alaqaa ta'e immoo duulaan deeme duulaan deeme waggaa san Tigireedhaaf kan waraannu koramin deeme. Asfaleenyaa shaalaqaa.
achi waggaa lama tureetan waggaan deebi'u ayyana hayde gale. Mee yeroo sana wattaaddaratti makamuun hin filatamuu jedhama. Akkamitti filattanis? Akkamitti anaan filadhe ani nan jaaladha. Wattaaddarummaa? Maa wanna Ingiliziin immoo jaalala kee bichaa miti ga'umsa kee jabeenya kee yaada kee humna hin ta'in alaa ilaalchaa fi sammuu kee ilaalu. Wattaaddarri ta'uu hin danda'amu hin danda'u kan jedhan. Ta'e. Waan sana guuttanii galtan. Ammamitti gammaddu amma? Kun achirra jira. Fotoogiraafis sun isa. Suuraan kun isaanii? Inni jira. Inni garasi? Yeroo jalqabaa achi galtanii jechuudha. Egaa hoomaa Ingilizii keessattis miseensa turtanii jedhama. Ammam turtan achi keessa? Waggaa 12 ta'a. Waggaa 12. Egaa aviyeeshinii wajjin. Hoomaan Ingiliziitii fi hoomaan Itoophiyaa tokko ture immoo akkamitti isin Ingiliziitti makamuu dandeessan? Egaa xaaliyaaniin ba'e Ingilizii ture. Nu gargaaruu dhufani. British military mission jedhanii orgaanaayii godhan. Hamma nama leenjisanii wattaaddara keenya ijaarutti Ingilizii nu gargaaraa'u. Isa kanaafan siginaali ta'e isaan hojjedhe. Keenyas kophaatti jira jechuudha. Isa keenyammaa bakka addaan ba'e dobba. Kophaatti ba'e. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin Dooktara Kabajaa Girmaa Waldee Giyoorgis waliin taasifne hin xumuramne. Mee amma immoo jidduutti namoonni isaan beekan isaaniin akkamitti ibsu laata waan jedhu daawwanne walitti deebiin nu waliin turan. የቀድሞ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት የማውቃቸው ያው በቴሌቪዥን ነበረ። ሰዎች ስለሳቸው ብዙ ሲናገሩ አውቅ ስለነበረ ክልል በነበርኩ ጊዜ መቼኝን ሰውዬ ላግኛቸው ብዬ አስብ ነበረ። ካወቅኩ በኋላ ስለሳቸው ለመናገር ወይስ ለመናገር በቂ አቅም አለን ብዬ መናገር አልችልም። ከአቅም በላይ ናቸው። ፕሬዝዳንት ዱራኒ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ በ1998 ዓመተ ምህረት የፍትህ ሚኒስትር ከሆንኩ በኋላ አኒስ እሳቸው የይቅርታ ቦርድ ሰብሳቢ ስለሆንኩ የይቅርታ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ የሚሰጡት እሳቸው ናቸውና እሳቸው ጋር ይዤ መምጣት ነበረብኝ። በእርግጥ ይዤ መምጣት አልነበረብኝም። እሳቸውን ማግኘት ስለፈለኩ ይቅርታ የውሳኔ ሀሳብ ይዤ መጣሁ። በዛ ተገናኘን። በዛ ነው የተነጋገርነው። መነጋገር ጀመርነው። በደንብ የተዋወቅነው መነሻ ነው። እኔ የይቅርታ ቦርድ ሰብሳቢ ሆኜ እሳቸው ደግሞ ርዕሰ ብሔር በይቅርታ ጉዳይ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪ በመሆናቸው አንድ ተዋወቅን። ሁለተኛ በ2001 ዓመተ ምህረት እንደተነሳው የፕሬዝዳንት ልዩ አማካሪ ስለተሾሙ ይቅርታን በጣም ወዱ ናቸው፣ ተግባራዊ ያደርጋሉ። ስለዚህ በኢትዮጵያ የይቅርታ ስነ ስርዓት ህግ ተግባራዊ በተደረገ ጊዜ እሳቸው ፕሬዝዳንት ስለነበሩ በማረሚያ ቤት ለሚገኙ ሰዎች ይቅርታ ለማድረግ ጉጉት አላቸው። የሞት ቅጣት እንዲቀርም ይታገላሉ። ኢሳን መዲፈም ጎቹ ጃለተ እስረኞች ደግሞ ታራሚዎች ደግሞ ይቅርታ እንዲወጡ ይፈልጉ ነበርና የሮ ፕሬዝዳንት ታአነቲስ ነሞት 1998 ዓም ጎቹ ባይጃለቱ አደብን ዱአሳካው 400 ምጠጋ من عمل سريسات እስረኞችን ዝርዝር ይዤ ለይቅርታ ለአዲሱ ዘመን ይዤላቸው መጣሁ። አዩና በጣም ደነገጡ። ከናነለስ ገውም ሲሳኒ ኢኒ እሳቸው በየ15 ቀኑ ተጃጅልቱም ሁለት ሰው አንድ ሰው እየመጣ ነው ይቅርታ ሲሰጡ የኖሩት። ገዳንቱ ማኒ አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ ይቅርታ ማድረግ እንደሚቻል ሀሳብ ማገልገል ላይ ትልቅ አገልጋይነት ላይ ትልቅ ቦታ አላቸው። አገልጋይ ነኝ አሽከር ነኝ ለህዝብ የሚሉ ናቸው። ትልቅ ቦታ በዚህ ያላቸው Tolega kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma hordofaa jirtan amma kan argamnu mana Dooktara Kabajaa Girmaa Waldee Giyoorgisitti galma nageenyaa keessatti argamna. Galmi kun galma nageenyaa jedhamuudhaan kan isaan hojjechiisanidha. Asumatti egaa keessummoota isaanii simachuudhaan wantoota
hojjechuu qaban isa sumatti kan hojjetanii egaa akkuma amma daawwachaa turtan namni waan gaarii biyya tanaaf hojjete namni waan gaarii ofiifis jiruu isaa keessatti addunyaa tanarratti wanti gaarii hojjete akkasumatti akkuma amma daawwachaati turtan wanti baay'een dubbatamaa fi akkasitti immoo haasa'amaaf egaa addunyaa tanarra yoo jiraannu jiraachuu qofaaf jiraachuu akka hin qabneetitu waan namatti agarsiisutu jira jechuudha. Mee immoo kanatti aansee isaanuma wajjin inni turtii taasisa isaanitti sin deebisa. Yeroo tokko biyya alaatti waliigalteen tajaajila humna qilleensaa afaan Amaaraatiin akka qophaa'u gootaniirtu jedhama. Mee waan sana akkamittiin nu yaadachiiftu Dooktar? Kan qophaa'e afaan Ingiliziitiin. Isaan ogaa waliigaltee sani farramuuf yaannu lakki Jarmaniin malee farramnu jedhan. Ani immoo akkana taanaan nuti Amaaraan malee farramnu jenne. Haa ta'u jedhanii Amaaraa fi Tigree Jarmaniitiin isa ogaan nugusatti walgahii wanna farramne waliidhaaf ogaan nugusa eessu በአማራ ፈራሚ በኦሮሞ ተርጓሚ በትግሬ አማካሪ የተቀነባበረ ነው እንጃለተኒ ቆፋ ሁለላን ከነነ lammiin biyya isaa jaalatu hundi dhimma eegumsaa fi kunuunsa naannootiin dura wanti isa yaaddeessu jiraachuu hin qabu jedhu Dooktarri kabajaa Girmaa Walda Giyoorgis. Bosonni jireenya namaatiifis ta'ee bineensotaaf murteessaadha. Waan murteessaa kanaaf qabsaa'uun immoo ilmoon namaatis ta'ee beelladoonni nagaan akka jiraatan gochuudha. Faallaa isaatiin kanaaf hojjechuu baachuun ammoo lubbuu qabeeyyii kana meeshaa sagalee hin qabneen fixuudha kaayyoo jedhu qabatanii filannoo paarlaamaa biyya keenyaa lammaffaatiin sagalee filannoo olaanaa argachuudhaan kan filataman Dooktar kunuunsa qabeenya uumamaatiin wal qabsiisee hojiilee gurguddaa hojjetaniiru. Yeroo tokko waa jettaniirtu jedhama Dooktar. Dur yeroo xiyyaararraa akkas gad ilaalan muka kamirratti hin kufee raaramaa jedhaayyuu amma garuu hoggaan akkasitti gad ilaalu dhagaa kamirratti hin kufee caccaba jedhee yaadaa jettan jedhama. Baay'ee kan nama barsiisu nama eegumsa naannoo barbaachisaa akka ta'e kan na barsiise isa hoggaa Bishooftuudha kaanee kara Gojaam Bishooftuudha kaanee kana naqamtee gaaf tokko hin deemnu biyya laanuuf attaacaa fallada hoggaa achi deemnu atoonni jala mootariin bade eessatti crash landing goonee fayyina yaada kanaatiin deemnaa amma turee laalu lafti hundaa qullaa ta'ee bakka hundaa huruuf ta'e isa nama barsiisa. Sanirraa kaatanis egaa hojii kunuunsa uumamaa irratti waan baay'ee hojjetaniirtu. Maqaa guddaadhas kan akkuma biyyaatti uummata birattis qabdani. Hojii kana yoom jalqabdan akkamitti jalqabame? Hoggaa Asmaraadhaas wanna kana akkamitti deebisuun nurra jira. Awareness create namni beekee akka bosona ijaaruu akkamitti danda'amu kan jedhu kana laallee maabara tokko ijaara lama Itoophiyaa kan jedhamu. Ammas jira maabarri. Amma kan maabarri leenjisu nama Mogas Warqoo jedhama. Dooktar Konstaantinos Wadahee, Dooktar Daawit kana soddoman taana. Akkas kanaan kan dura godhuu jalqabne awareness creation barsiisuu. Isa isaarra immoo chiginyii dhaabuudha. Hojii eessatti hojjetameera amma hojiin gaariin bakka fakkeenyummaa qabu iddoo akkasitti jennee kaafu. Bakka tokko kan fe'anii kawalisoo wada agargaarsisteet garboo qarsaa safara isaanii xaanatu bosona godhe. Jarri keenya immoo karaa hoolataas kan godhan jiru. Bakka mana barumsaa 40 keessatti awareness creation club organize goone jirra.
wanni guddaan immoo sammuu namaati irratti hojjetamnaan jijjiiramni hin dhufu. Namni galuu fi waan namni gatiin qabu. Sarreedha waa gatiin qabu. Amma hojii sanaan bu'aan akka biyyaatitti argitan jira laata isin? Amma baay'ee na gammachiisa. Irra caalaa kan na gammachiisu slope treatment jedhama. Kunuunsa lafaa. Inni ammoo wanna guddaadha. Bosonaafis hin ta'a, biyyees hin qaba, lolaas hin qabu. Biyya misoomsuuf wanna guddaa ta'uu irra jira. Kana na gammachiisa. ስራ ላይ ያላቸው ባህሪ እንግዲህ በግልም መሰሩት ስላለ እንደ መንግስት በመንግስት ደረጃም መሰሩት ስላለ እኔ አንዳንዶቹን ስራዎቻቸውን ሳይ ከትውልድ ቀድመው የተፈጠሩ ሰው መስሎ ይታየኛል። አንድ ምሳሌ ለመስጠት በ1957 ዓ.ም 3 የደን አዋጆች ወጥተው ነበር። እነዚህ የደን አዋጆች የመንግስት ደን የግል ደንና ጥብቅ ደን ተብለው የሚታወቁትን ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ በአዋጅ እንዲወጣ ያደረጉት እሳቸው ናቸው። ያ ሐሳብ ጥብቅ ደን የማይነካ ነው፣ መንግስትም የማይነካው ማለት ነው። የመንግስት ደን መንግስት ለፈለገው ዓላማ የሚያውለው ደን ማለት ነው። የግል ደን የግል ነው። እንግዲህ ይህን እሳቸው ያደረጉት ከዛሬ 50 ዓመት በፊት ዛሬ በሰለጠነው ዓለም ደግሞ የደን መጥፋት በዓለም ላይ የተከሰተ ያለውን ችግር የዓለም ህዝብ መንግስታት ተገንዝበው ደን እንዴት መጠበቅ ይቻላል ብለው በጣም ተጨንቀው ከእሳቸው ሀሳብ ጋር የዛሬ 50 ዓመት እሳቸው ካመነጩት ሀሳብ ጋር አብሮ የሚሄድ ኮር ዞን የሚባል ትራንዚሽን እና በፈር ዞን የሚባል የደኖች ክፍፍል ተደርጓል። በጣም የሚገርመው ኮር ዞን አሁን የተባለው ድሮ እሳቸው ጥብቅ ደን ያሉት ነው። የመንግስት ደን የተባለው የደን መጥፋት የደን መውደም በዓለም ላይ የሚያስከትለውን ችግር ቀድሞ የተገነዘቡ ናቸው። fedhii fi miira isaanii akka barbaadanitti ibsachuu fi jijjiirama yaadaa uummata keessatti uumuuf kana malees jijjiiramni bu'uuraa mootummaa keessatti akka uumamu gochuuf fedhii kan qaban Dooktarri Kabajaa Girmaa Waldagiyoorgis hojii mootummaa dhiisuun mallattoo addaa filannoof ta'u mana citaa qabatanii filannoo pirezidaantummaaf dhiyaatanii mo'achuun bara 1953 hanga 1957tti tajaajilaniiru. Sirriidha miti? Sirriidha. Mee maaltu hojjetamaa ture yeroo sana akkamitti? Egaa maal ani akkamittis immoo achitti makamtan? Mangistii kana sirreessuu fi paarlamaa garuu narra jira eetan murteesse. Ofii keessaniif? Paarlamaa yoon galee mangistiin Itoophiyaa karaa qabatee akka deemuun godhan kana hangoo guyyaa isa. Siyaasa irraa dhiyeessuu odoo hin taane itti dhiyaatanii keessa galanii waa sirreessu. Keessa galanii gorsanii wanna ta'uun irra jiru godhanii sanatti galee immoo uummanni immoo na filate. Filannoo ummataatiin galtan? Uummanni na filate irra caalaa kan na filate Wingate School. Mee bakka tokkotti hoggaan dubbadhu mucaan tokko hoggan አንተ አጭበርባሪ መቶ አለቃ ነህ እስቲ እኛ ጋር ናና እንደዚህ ተናገር እናንተ ማን ናቸው? ዊንጌት ተማሪዎች። ታዲያ እኔ ምን አመጣኝ? እኔ ልደታና ቀራኒዮ ነው የእኔ ኮንስቲቱንሲ። ቀራኒዮ ለካ እነሱንም ይይዛል። ይሄ ከሆነ እመጣለሁ አልኳቸው። እንደ መቼም አሉምናይ ሁንዳ የሁሉም በተሙትን ዳም መነ ጉዳይ ተቆቀሩ ሲኒማ ቤት ነው ሙሉ ነው። ጋፊን ሳኒ ማሪፍ ከነንታኔ ከነማል ጎታ ከነማል ተቆል ተጨቃጨቁ ሁሌ አኪረት ማለና ጋይ ቄሲን የግብረ ገብ አስተማሪ ቄሲን መምሪያ ወደ አንተ ቆጅራ እንዴት አችት ፊልሙ በርባደ ጆሌ ማዘገብ ሲጀራ እና ጥሙር ረቴ የወለከ ዮ ኢትዮጵያ መንግስት ቀባቶ በርባደኔ አነ መረጦ ለከ መንግስት ሰማያቲ ወያዩተኒ መምሬ ወደ ቁልፊ
kolfiin harka isaa jiran jedha. Qeesiidha kan wajjin hin dorgoman. Nama 800 argadha achi kan nama hiratan. Akkanittan galee paarlaamaa immoo galee eenyunu pirezidentii kan ta'u yookaan anuma pirezidentii godhani. Achi immoo waggaan laalu Itoophiyaan alami keessatti hin beekamtu. Mana mariis akka qabnu hin beeku. Abaarii interparliamentary union kan jedhamu jira. Nugusa faqqachiisee abaarii akka taanu godhe. Walgahii tokkoof 52 ዓመተ ምህረት ቤልግሬድ deemeetan pirezidentii ta'uu bira walgahii paarlamaa jiraa'u interparliamentary union ana filatanii achitti liqamanbarii isaanii ta'e. Egaa maali beessa jira. Bu'aa ba'iin yeroo sana amma hojii keessatti sin quunname akkamitti yaadattu? Bu'aa ba'ii yeroo sana rakkoolee yeroo sana hojii keessatti sin quunname. Rakkoon biyyataa miti wanti yaadattu jira. Rakkoon jira. Intiriigiin jira. Haa ta'u malee isa mo'achuu biyyaa kan godhu gaa jettu kophaa homaan taatu. Paarlaamaan yeroo filatamu namni paarlaamaa keessatti miseensa yoo ta'u haala lamaan filatamaa waan jedhu odeeffannoo dhagayeera. Kan mootummaan filatu jira kan immoo mana lama kan jiru tokko masaafintoota የሚገቡበት ሴኔት ነው inni shumata nugufni nama jaalatu masaafintoota qeessota seenetarii godhee shooma manni ummataa immoo ummatatu filata ani kan ummataati. Walitti dhuftanii haasoftu ture yeroo sana? Andaanni mana keenya seera tokko mana keenya dabarsinee kan seera ta'u nugufni gaafarrame seera san dabarsinee nugusatti eeguufi yoo manni lachuu waliin galle gaara wajjin waliin akkas goonee nugusa bira deema nugusni immoo isa farramee awaaju godha. Biiroodhaan wal qabatee walitti bu'iinsi tokko uumameeraa jedhan mirga keessanis kabachiiftanii waan jiru tokko dhagayeera. Mirga ta'uus miti. Ulfina uummataa. Biiroodhaan wal qabatee walitti bu'iinsi tokko uumameeraa jedhan mirga keessanis kabachiiftanii waan jiru tokko dhagayeera. Mirga ta'uus miti. Ulfina uummataa. Manni reprezentatiivii kan uummata filame mana uummataati. Kan seenatariin kan mangistiin shoomanii isaan mana masaafintiiti. Egaa biiroon dura taa'aa mana uummataa lafa ture. Maal jennaan kan gubbaa xaqilaa ministeeridha jedhan. Xaqilaa ministeeriin uummataa olii maaltu taate akkas sanaan biiroon galu makiinaa qaba karabaanaaleen opel karabaanaaleen laafiin tokko jirti kan gaaddisa taatu itti jala deemeetan wannan farramus wannan dubbisus asumatti naaf fidaan jedhe. Guyyaa tokko ole guyyaa lamaffaatti asra harkaa isaa nagaan seneetii qaban baran dhugaa qaba jedhani manni kan isaaniiti biiroo tolchaa fi biiroo xaqilaa ministeerii biiroo pirezidentii uummataati. Zufaan kan jedhamu jira barbade inni immoo kan walitti dhufnu kominikeeshinii keenya kabajaa akka qabaatu zabanyaan kiyya uffata manaa uffata arangaade mo'adha jechuudha.
Komishinara nagaa taataniitis Eertiraatti muudamtaniirtu jedhama. Barri sun kami sirna kam keessan? Yeroo darbeetii wanna Eertiraa keessatti beekamaa wannan ta'eef Salaam Komishinar nama 5 ta'anii deemne waggaa lama kan ta'u hojjennee jirra. Waggaa lama hojjettan. Isin egaa akka carraa ta'e mootummoota 3 agartaniirtu. Bara Hayilesillaasees Dargii keessas Adwaawii Ihaadeeg keessas turtaniirtu. Mee paarlaamaadhaan immoo akka paarlaamaa lamaan san keessatti hirmaattaniirtu. Hayilesillaasee fi kan Adwaawii keessatti jechuudha. Paarlaamoota kana akkamitti nuu ibsitu mee haala amma jiruu fi isa durii sana wal bira qabaate? Paarlaamaa Dargii si jira. Darga amma kaadii shangoo kan achi keessa turtan? Nagaadooች ምክር ቤት mana marii daldaltoota ገብራይ ተመርጠን እዛ ገባን። 50 ነበር የደርግ አማካሪ ሸንጎ ሆነን ሰርተናል። Kanaafuu sadanuun beektu jechuudha sirriitti. Mee akkamitti nuu ibsitu garaagarummaa isaanii? Inni darguu suni faarfeechi komunizimiidha. Komunizimiin wanta biyyaaf ta'uu miti. Kaapitaal Kaarl Maarks maal jedhe? Komunizimiin akka jiraatu kapitalizimiin dura ta'u. Yoo kapitalizimiin jiraate komunizimiin kan hojjetu. Biyya kapitalistiin hin jirre keessatti komunizimiin gatii hin qabu jedhe. Kan hin beekne jarri darbii. Kana irratti dongorgora. Inni ammaa wal bira qabdanii gaafa wal bira qabdanii gaafa. Kan ammaa entirely addaani. Addaani maaliif duratti attamtaan hojjennee ogaa ilaallu OPDO, ABO adda addaan deemuu ayyaanni ABO maali Oromoon mangistii ofii ijaaree addaan bahee kan ta'u jedhe. OPDO'n immoo kan amma hin jiru. Waggaa san walgahii guddaa jiraa'u dajjaachi galuu የሸዋ reprezentaatiቭ ሸዋ wannan ta'e achitti namaamanii deebi'an maaloo jedhan jedhan mangistii addaa Oromoon addaan hin taatu maaliif Oromoo jechaan Itoophiyaa jechaadha. Addaan baatee eessa deemti? Addaan baatee mootummaa ofii taatee mootummaa biraatti ambaasaadoroota ergitee attamitti ta'a. Kun hin ta'u wajjin taanee wajjin baana jedha. Leencoo Lattaa maqaan isaa hamma mana kiyya qabus gargar dhufee appaartimentii maali ati sodaattuudha naan jedhe. Sodaattee nu sodaachuu ta'e dhagahin jedheen ati jabduun ta'uun kee nan danqisiisa. Ani sodaattuudha. Maaliifan sodaadha? Wannan ani godhu uummata irratti ba'a. Uummanni akka badu hin beeku. Uummanni akka banne, uummanni akka hin galaafanne, uummanni homaa hin beekne, hin beekna jennee goonuun akka hin miidhamne sodaattuudhaan jedhan. Sodaattummaa kiyya qabeetan ta'e. Dooktar waa'ee waldaa Maccaa fi Tuulamaa maal yaadattu? Akkamitti hundaa'e waldaan Maccaa fi Tuulamaa? Maaltu guddaa godha? Oromoon hacuucamee ture. Barumsa hin qabu, gabbaariidha. Kana hundaa akka dammaqu godhuu fi Hayilamaariyaam Gammadaa ይባላል ዋና ጸሐፊያችን walitti nu fidee maabara ijaarree maabara Meecaaf Tuulamaa kan jenne Shawaa keessa kan jirunna Oromoon Shawaa Meecaaf Tuulamaa bichaadha. Walitti dhufnee Oromoo dammaqsuuf Oromoo barsiisuuf Taaddasaa Birrumoo booda dhufee inni immoo barumsa fidee dhufee maabara guddaadhaan. Gaheen keessan maal ture miseensa korreessan keessatti? Gorsa. Gorsaa turtan. Gorsi maali? Ani sodaattuudha. Maana sodaadha. Uummata rakkoo keessa akka hin galchine. Namni muraasni godhuun uummanni rakkoo keessa galuun qabu jechuudha. Uummataaf hojjenna jennee uummata halayyaa galchuun kun jabdummaa miti.
jabduun manaan baasuudha akka abbaa manaa godhe akka abtagaruu sana. Gootota dura achi keessatti miseensa ta'anii yaadattu eenyu fa'aa turan namoonni achi keessa turan? Hayilamaariyaam Gammadaa waannoo no. Alamuu Xiqqeessaa jedhama koloneel baay'ee jedhama. Yeroo tokko innis dhagayeera bara xaaliyaanii sana gumaas walitti fuutaniiti kaffaltaniirtu jedhamu namoota Abdiisaa Agaa ajjeese. Mee sana yaadachiisa. Abdiisaa Agaa biyya xaaliyaaniititti xaaliyaanii waraansiisee hidhamee jiraa'u Ingiliizitu baasee fide. Idaa isaa kan kaffale Ingiliizidha. Isa kaffaluuf birrii baafne. Birrii meeqa walitti fuutan yeroo sana? Birrii lama. Birrii lama guddaa dhoogaa sana. Birrii sadiin beekumtaala bitta. Egaa Dooktar yeroo pirezidaantummaa tinis amma hojii bal'aadha kan hojjechaa turtanii bara filannoo lama tajaajiltaniirtu. Hojii pirezidaantummaa sana akkamitti yaadattu meera? Baay'een jaaladha. Maaliif wannan ani achi ta'ee ulfina argachuu bichaa miti wannan biyyaa godhuuf fiixee irratti biyya keenya keessatti nama ajjeesuun akka hafu godhuu kanan danda'e kanaaf amma capital punishment hin jiru xumurree jira kana godhuuf waggaa 12 xinnaaf guddaa hundaa walitti fidee homaan jedhu. Ulfaataadhas baay'ee. Homaan jedhu. Mee bu'aa bahii qabaa wanni sun akkamitti yaadatu takka takka hojii gaafa hojjetan wanti itti gaddanis jira wanti itti gammadanis jira kana mee akkamitti nu yaadachiisa? Raftee buluu hin dandeessu. Maaliif biitti si rakkisa. Biitti kun maal ta'utu irra jira. Uummanni kun attamitti fayyaa argata. Attamitti jiraatee ofii danda'ee deemuu danda'a ogaa jettu baay'ee nama yaadachiisa. Amma yaadni kun kiyya akka darbe maaliin Mallas Zeenaawi wanna beessa qabee dhufe ብሔር ብሔረሰብ uummanni jedhe akkasitti ta'ee afaan ittiin dubbatuun lafa hin qabe kan jedhuun ta'ee ufamoo ofii ufumawuu akka danda'u regional states creation inni wanna guddaadha baay'een jaaladha amma kanaaf namuu tokko amaaraa kiyya keeti jechuun hin jiru hunduu kan ofii qaba rakkoo ofii hin danda'a ofii hiikkata wanna danda'u hin godha kan hin gooname wajjin godha federaalii. Namoonni garuu sirna federaalismii kana morman jiru. Mee isaan maal jettu? Morman jiru. Attama eenyu? Gaarii miti biyya kanaaf bu'aan qabu. Addaan baasa jedhu. Duratti attamitti wajjin jiraa'u. Duratti mee wajjin hin jiru. Amma wajjin jiru. Inni sun Amaara kan ofii qabdi, Tigreen kan ofii qabdi. Namu kan namu hin mormu. Namu kan nama hin barbaadu. Hunduu walqixxummaa bilisummaadha. Meeqa yeroo pirezidaantummaa sana kophaa keessanii miti. Aangawoonni yookaan immoo baalasiltaanonni isin faanas si wajjiniinis hojjetan jiru. Walitti dhufeenyi isin isaan wajjiniin qabdan maal fakkaata ture? Egaa walitti dhufeenyi gadi bu'ee hundaa wajjiniin jiru. Piraayim ministeerina ambaasaadarochi beessa marca qabna. Walirraa barra wal barsiifna. Wanna ummataa ta'u wanna nagaa ta'u walii galla. Kanaan. Ministeera muummee keenya duraanii wajjiniin garuu walitti dhufeenya addaa qabu iyyuu jedhama akka abbaa filmaatti. Isa meenuu kaasa. Maaliif inni baay'ee na kabaja. Wanna tokko hoggaa barbaadu ana gorsuma anatti himu malee hin godhu. Akka abbaatitti na laalannite. Nama beessaa'u. Nama biyya jaalatu
أنا هجتشي سودان بيا هجتا إني أنا كبتشي سودان بيا كبتشي كنت بيكو بقول داري دكتور رافع ميكا دبتو سنم كرجها فانجا دبتو مي بوانا كسيت أفان غرا دبتو كابو مالي من جتو سنم مطنو كيسا والأفان رومو دبتو نافان كيا سيدام أمو غريتا دبتو تقرينيا ما وانا أتجري أتشتري بري فندبتو طالياني ننتماري إنجليزي ننتماري سويدني إسبانيشي منو كيسا وانا دراتر بري أفهم بيكون مالي فيلم ما استي علامة يو أفهم ما بيكت ولنا متني يو أمتس ولي قلتو نمالي سريت سالبار متو ولي قلون ننداما كنا هو بوا كبانو يتر بوا بداقا إسيني قاوان باجي هجتنيرتو مري كيسان كناني بوا بي هدو كيساس ربرتنيرتو مي حرر دابتني يولالتن ودو وان سنة قد إراد تاني وانت تقابتن جرالات أما قال له وإني حفجر جاتشو اللي عنده وإن أنا أتوسع يا دوندا تأجرا أما الناس قد تأجرا وفدن تأجرا هيو ما كيستعيس بوت يعني نجرا وأنا قد هذا كنا يراشتي كنا نأجر في سنة ما أجر سكال شمالي كنا نقولون نتشافي أشي كبير مو جولين كان يتفوتوا سن nyaata yookaan immoo dhugaatii baay'ee jaalattan. Daadhii nan jaaladha, coomaan hinchuu nan jaaladha, amma natti hin ta'u, amma dulloomee jira, tapha nan jaaladha, daansiin jaaladha. Namichi tokko maa jire, መቶ አለቃ ግርማ ጎበዝ ነበር፣ ግን ጨዋታ ይወዳል። እኔ እግዚአብሔር ስራውንም ጨዋታ ያደርግልኝ ነው የምለው። wanna tokko se dirqama amma akka ammaatitti wanna godhuun irra jiru wanni goona jira. Dargaggoonni keenya baay'ee taatee jirti, barumsas qabattee jirti. Kanaafuu rakkoo guddinaa qabdi. Biittis ijoollee kana guddisuu hin dandeenye. Yaan kiyya maali? Tapha baay'ee qabna biyya keenya keessatti. Tapha qul'aa jiru qabna, bakka bosonni hin jirre. Kaampii goone sirriitti jiraatanii akka biyya kana misoomsan maaliif hin goonu? Kara tokkoon ijoollumaafis ijoolleefis baay'ee xurutti agaama. Arbanyummaa jaalala biyya keenyaa kunoo kana goone jirra. Bosona kana nutu asiin ga'e jedhanii wanna dubbatan qabu. Lola የሰላም ጦርነት መስጠት ነው። ከነከናት ያደ ከያ ከነ ባኤነም ንፈደነ አን ዱበት እንደም ጆለን ስለ ወኢጃረኒ ተነገረኒ ኢጃረኒ በሰነ ገሩ ገርባሪቻ በሰነ ጉዱ ነው ወል ጉዳ ሰነራ ሳኑን ፉደ ቢያና ከፈየደመን ጎች እንዴ በሰነ ሰነ በከሳኒቲ ኦጋድ ደመት በሰነ ሰነ ቢያ ሚሊያርዲታ ኢሳኒሞ ከሳኒቲ አከሰተ ጎነ በሰኘራ ዶክተር ብረት ክታበ ዱብሱኒ አከናምኒ በሸነኖ ቆፋፍ ዱብሱ ቆፈቶ ዶንታኔ ክታበ ዱብሱን ዶክተሪፍ አዳዳ አየሉ ዱጋዳ ወንኩን ዱጉማ dubbisuun baay'ee nama barsiisa. Fakkeenyaaf ammatoo Oromaa dubbiftee wanna Baaluu Girmaa sammuu irra qabu wanna Rafati Buutee isa ilaaluun barumsa baay'ee argachuudha. Waggaa atoo Fiqir Maqaabir waggaa dubbiftu wanna isaan jedhan san hundaa akkasitti deemee wanna ummati itti qaqqabu hundaa himu. Fakkeenyaaf gibirii nyaachuu wal'aansa godhanii
rukatabanii galanii nyaachuun aadaa waggaa sanii kun qabeenya abuurraa binne fakkeenyaaf deemaniiti. Kitaaba dubbisuu mana guddaadha. Namni baay'ee beekuu danda'u mana barumsaatti kan barabichaa ta'uu hin ta'in dubbisuurraa ka'e. Kan dubbisuu kana kanaaf. Kitaabota meeqa dubbiftan amma ammaatti yaadatte? Lakkoofsaan hin beeku. Lakkoofsaan hin beeku. Garuu baay'ee dubbiftaaniif. Mee kitaabota dubbiftan keessaa kan inni raafadhu jiruu koo keessattis akkasitti na fayyadeera kan jettan jiraatu. Egaa kan amma kana jedhe sani akka Ba'aaluu Girmaa akka Fiqir akka Maqaabir akka Alii Gooloodim maaliif Alamuun jaaran maaliif Alamuu dibbe maaliif bahuu dide Alii Gooloodim jechaan hin alamu jechuudha. Maaliif Alamuu dide rakkoo biyyaa itti agameeti jechaadha. Kana kanaan namni attamitti akka yaadu maal akka yaadu bal'isaan nama agarsiisa. Kana kanaaf dubbisuun wanna guddaadha jechuu kiyya. Mana kitaabaas asuma mooraa kana keessatti kan ofii keessanii ijaarchiftantu jira jedhama. Waa'ee isaa meenatti himaa. As keessa kun manni Hashaanu laayibirariidha. Laayibirarii bichaa miti. Maxaafa baay'ee qabna. Jarri teeknikaal mashagaagarii mirjirratti isaanis na qarqaaranii jiru. Kompiitaroota qabna. Kompiitarri sanaan deemtee wanna barbaaddu eessatti akka argamu yoo beekte maxaafa barbaadde daawunloodii gochuu hin dandeessa. Kanaaf riisarchii godhuuf nama gargaara. Namni tokko ufumaan ka'ee wanna hundaa godhuu hin danda'u. Wanna argame, wanna godhame, wanna ta'e bareesse. Kanaaf wanna guddaa jecha laata. Namni dubbisuutu jira. Namni maxaafa hin dubbifne raataadha. Raataa ta'uunis beeksisa jechuun dandeessa. Maaliif jennaan homaa yaadu qaba. Namni raataa ta'e itti dhaga'amu yaadu cinqin qabu. Akkas yoo ta'u barbaadde hin taata. Nama yaadu, nama uummata tajaajila kennu, nama biyya geeddaruu danda'u, nama sabaaf sablamoota tajaajila kennu yoo taate dubbisuun baay'ee guddaadha. Kanaafuu dubbisuu irratti xiyyeeffannoo addaa qabu isaanii aadaadha isaanii dubbisuun kan jedhamu kun dhugaadhuma jechuudha. በዚህ ዘመን ዘጠናዎቹ ውስጥ ሆነው እንኳን ለህዝብ ሀሳብነታቸው በራሳቸው ገንዘብ ላይብረሪ ቤተ መጻሕፍት አቋቁሟል። ዲጂታል ላይብረሪ አቋቁሟል። መጻሕፍት እየለመኑ ከራሳቸው መኖሪያ ግቢያቸው ውስጥ ቤተ መጻሕፍት አቋቁሟል። አንድ የሰላም አዳራሽ እንደዚሁ አቋቁሟል። የህዝብ ወዳድ መሆናቸው ህዝብ ወዳድ መሆናቸው ደግሞ ማመን የምንችለው አንዱ ቤተ መጻሕፍቱን የሰሩት በየትኛው ብሔር ወይም ብሔረሰብ ኢትዮጵያን የሚገልጸው ብዙ ህዝብ ያለበትን ብዙ ብሔሮች ያሉበትን ነው የሚወስደው ብለው በጎጆውን የወሰዱት በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የሚጠቀሙት ሰንደቅ ዓላማ ነው። ምክንያቱም ብዙ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያሉበት ስለሆነ ኢትዮጵያን ይገልጻል ብለው በደቡብ ነው የሰሩትና እንዲህ ያለ ሀሳብነት ቤተ መጻሕፍቱ መክፈታቸው ብቻ ሳይሆን ህዝብን የሚገልጽ አገርን የሚገልጽ መሆን አለበት ብለው ያው እዛ ውስጥ ያሉት የተለያዩ ኢትዮጵያን የሚገልጹ ናቸው። ስለዚህ ለአገር ሀሳብነታቸው ለህዝብ ተቆርቋሪነታቸው እስካሁንም ድረስ ያልተለያቸው ናቸው። ቅድም ያነሳሁትን ደን በተመለከተ ለደን ካላቸው ፍቅር የተነሳ ለኢትዮጵያ የተባለ ድርጅት አቋቁሞ የበላይ ጠባቂ ሆነው እስካሁን እየመሩ ከዚህ ውጭ በራሳቸው የሚያምኑት
ቤተ መጻሕፍት ከማቋቋም ጋር አያይዞ የምናገሩት እኔ ራሴን በራሴ ያስተማርኩ ሰው ነኝ። በማንበብ ነው እኔ እዚህ የደረስኩት። ስለዚህ ሁሉም ማንበብ አለበት እላለሁ። ስለዚህ እውቀታቸው ከፍ ያለ ነው። ሰፊ እውቀት ነው ያላቸው። ስርቦተ እንጃለቱ ተባቹ እንጃለቱ ዋና ከሲ ከነፋ ደገር ሜ ዋስረክሱ ፈን እጋ ተቦታ መከናንዱራ የሮ ደርጋ ጉማት ሳተው ከስተበቻ ቱርተን እንደው ደንዳምናን ዋኑ የሮ ሰናፋ ያደቻ አከምት መተከና አቧርስ ነው ያዛፊ ሸገር ቀረ እንኮሩ ማለ ቦአኖለኒ ቶልፈቴ ብሩ ወልዳ እንትሩ ማለ ዶአኖለኒ ኢሳንድረ ማጀን እና ሸገር ባያኒ ቀርተዳማናት ሲአይት ጎፈሬ ብሩ ወልዳ ኦሙለ ተፈብትና አይቴ መረረሙ ኢሳኒት የቹኬ እና ሸገር ይገላሉ ማን ማምቴ ቁልፍ ይላል ሰበታ አንገራ ጀቤሲ ወደ ነገር ቁርጥ ይላል ሸገሪ ቦየ ምን ያሰለ ኢላሊ ማለት ኢላላ ምስሊ ሙጫ መጋላ ከኮይ ፍጤንሳ ስርበ ብቻ ቤኩማሬ ተባነንጃለ አንበሶች አሉ። በተለያዩ ቦታ ላይ አንበሶች ይታሰራሉ። እሳቸው እንግዲህ ታሰሩ ነው የሚሉት። ምክንያቱም አንድ ኬጅ ውስጥ ገብተው ምኖሩ ከሆነ አንበሳ ያለ ቦታው እስር ቤት ገባ ነው የሚሉት። ያለ ጥፋቱ ታሰረ ነው የሚሉት። 6 ኪሎ ያሉትንም ታሰሩ ነው የሚሉት ያለ ጥፋታቸው። አንበሳ ምኖሩ እንደነሱ ነው ብለው በ2001 ዓመተ ምህረት አንድ ሐሳብ አመነጩ። ከውጭ ድርጅት ጋር ተነጋግረው ገንዘብ አገኙ። ነገር ግን ቦታ የለም። ስለዚህ ከሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ጋር ተነጋግረው ወለታ ላይ ያን ሁሉ መሬት ወስደው አንበሶች አድርገዋል። ሌሎች እንስሳትን ይዛ እንዲገቡ አድርገዋል። እና ይህን ሲያስቡ ዝም ብሎ አንበሶቹ እንዲኖሩ ብቻ አይደለም። በአዲስ አበባ ዙሪያ የቱሪዝም መስህብ የለም። ተበነንጃረዳ ዳንሲነንጃረዳ ማል ስትፈካት depressed umbarbaadu yaada keessatti of galchee achumaan hin badu relax gochuu barbaada. Relax godhuun nama gargaara. Sammuu kee keessaa wanna hin taane hin baafta. Of gargaarta jechaadha. Sammuun namaa waa qabamee bashannanuun si gargaara, si jiraachisa. Yoo bashannanuu baatte yoo taphachuu baatte yatta gadi buufta inni immoo si ajjeessa. Isarraa fagaachuuf. Depressionin silas barama akka dhibeetittis dhibeedhas depressioniidha. Namni makmaka Oromoo tokko kan jaaladhu yoo rakkoon sitti dhufe obsi. Yoo obsuu dadhabde oksi. Oksus yoo dadhabde dhiisi. Keessaa deemi. Maal taata? Kun filistifannaa bayeessa. Ani akkasaan godhe jechaadha. Akkuma sila durattis kaasaa turre sirnoota darbe sadi keessa haala gaariidhaan dabarsitaniirtu. Hojii baay'ee boonsaa ta'e. Hojii baay'ee hundi keenya akka muuxannootti sirraa barachuu dandeenyu. Uummanni hundi sirraa barachuu danda'u hojjetanii. Mee milkaa'ina keessan kanaaf namni fakkeenya isinii ta'e jira laata? Ka'umsa. Kanuma fakkeenya manaa ta'ee jira jedhee kanan jedhu baay'een qabu. Haa ta'u malee hoggaa dubbiftu seenaa Jarmanii hoggaa dubbiftu waa'ee Bismaark kan jedhamu kan Jarmanii walitti fide bakka biraas akkanumas Abrahaam Linkan kana nama garbi akkan gurguramne kan godhe muuxannoon isaanii wanna guddaadha. Yaadoon isaanii maal yaadaniiti? Maaliif jarri biraa
أكثر يا رسالة يا ما أعرف أدام بان كذا كان بيكون إلى الشكل سيبنا بائسة كان فكان ينقم كتاب ما بسوتو سنيف أنا ورم ساتي جو هي برسيسا زرقا كنا كور لا يفز سكول وقاجراتو بروم سامن جرتو جرو راسم برودا بروبانا نوبتافتا برونا كيسا بعد حالا ماتي كيساني وين وتما ماتي شانن قباو ماتي شان قبلو أما لما سريع تاجر تلتقى تقو أستنا برا جرتي تقو فارس جرتي قدنا تقرم كان جرمتو سلام ولا سما جرا وجدت كي جاب نم بيسا ما عندي هيراو نجارو إيه قدرت كي جاب مؤسسي ترى سينسا كنا نم نسمو قدام أو ما إنجراس ما واقع جنة وللتيس لما دوت يرتي سريرتي هارو راكيات كرتي أما وقا جاتا بسديت وجنجرة تقول وقا جاتا بسديت تنامت دكتور كبجما إدو بين كارجتا سدي إدو سدي سيسا توكو كاليفورنيا را توكو مو أورورا دنبر توكو مو أما أمبودا أنا لما أمبودا أرجتا إدو سدي دكتور كبجما أرجتا نيتو إذا لك أورورا ثاني كان عندما مارين دكتور أوف ووركس كانوا جاتي أكثرت أكملت نمو جاتا هنا بيكاني جاتا قرأت برباري أما ما تتندو إرتراون أتجاه شدنو أنا سنين فران وجرت وانا سنتريات كيسا إرتراون جاتا شدنو في كان نمو جاتين وجاتا جالتا وجاتي تجاتشو إسانتنا مساكرا mootummaa sadii keessatti hojii gaggaarii baay'ee muuxannoo gaarii namaa ta'uudha kan hojjechaa turtani namoota amma aangoo irra jiran kan tajaajila uummataatiin wal qabsiiftanii mee akkamittiin nama tajaajiluu qabu jettu muuxannoo keessan irraa kaasaatiin tajaajila uummataaf kennuu waannaan gatiin qabu gatiin isaa maali tajaajila kennaayee uummata qarqaaraayee rakkoo uummataa balleessaayee raatummaa biyyaa fageessaayee kanarratti hojjetan guddaadha kaayyoon kana keessa. Waldaa misooma Oromiyaa keessattis miseensa akka turtanii dhagayeera. Abbaa maallaqaa. Maal ture gaheen keessan? Abbaa maallaqaati? Abbaa maallaqaa san ture. Oo inni yaadattu barza? Adaamaa jirra waggaa sanii. yeroo isaa ture. Dooktarri kabajaa Girmaa Walda Giyoorgis bara jireenya isaaniitti dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa garaagaraa keessatti hojiilee kennameef ga'umsaan raawwachuun yeroo ammaa kana luba ba'anii hojii boonsaa hojjetaniin gammachuun jiraachaa jiru. Hirmaannaa dhaabbilee miti mootummaa keessaa qabaniin hundeessaa kilabii Laayansii fi aangaa olaanaa waldaa barreessitootaa keessatti qarshii qabaa miseensa fannoo diimaa Itiyoophiyaa fi pireezidaantii damee fannoo diimaa Eertiraa daayireektara dhaabbata tola ooltummaa dhibee juuzam dura taa'aa koree hundeessitootaa fi miseensa baankii intarnaashinaal Awaashii fi inshuraansii hundeessaa baankii Wagaaganii fi miseensa boordii akkasumas aangaa olaanaa waldaa arbanyoota Itiyoophiyaa ta'uun hojjetaniiru. Dhaabbilee tajaajila hawaasummaa fi misoomaa keessattis abbaa qabeenyaa fi hundeessaa warshaa qorkii shariikummaan abbaa qabeenyaa fi hundeessaa waldaa misooma qonna gibee shariikummaan abbaa qabeenyaa fi hundeessaa indastirii muka kafaa fi ilubaaboor shariikummaan magaala Finfinneetti walitti qabaa koree afooshaa fi dura taa'aa waldaa tajaajila uummataa magaala Finfinnee ta'uun hojii ummannii fi biyyi irraa eeguu gahumsaan baataniiru.
garboorratti kilinika guddaa qaba. Mana hakimiiti. Mana ijoollee xinnaa daa'ima barumsa daa'imaa qaba. Kun qarqara maabara Itaaliyaaniitiin Tigiree keessatti guyyaa achittis akkanuma mana hakimii qaban. Kuni kan hojjechiisu walitti fidee uummata voluntarii service no. Lama Itoophiyaanis akkasuma. Lama Itoophiyaan kan misoomaati. Kun kan rakkooti. Malee baankii Awaashi ከሶስት ሰዎች ከመስራቶች ነኝ። አች keessatti ጀራች ከተንጀራ ወጋታ ረኮንጀራ ኡማታ ወጅኒ ኦሮሞን ባኤ ኡፍቤክሲፍኔ akkuma taane maabara ijaarree sheerii gurguruu qabnee ilqaman marii aanaawu namni wanna baankii hojjechuun irra jiru namni muuxannoo qabu ani aviyeeteriidha malee nama xayyaaraati malee nama baankiiti miti jeetan shumata kiyya dabarsee isaa kenne keessaa ba'e ganni kiyya tanna borq beektaa ayyaar xeenaa safara sanii እድሪ ቀብና እድሪ ከጀበይት እድሪ ሰፈሮ ልደታ እንዳ አከወል ገርቃሩ ወኔ አከጃረሙን ጎሬ ግዱ ወደስ ልደታ ጎኔ እድሮት እንዳ ወለት ፈለ ያን ታማሊ እድሪን ወጋናምኒ ዱዋዋሉ ብቻ ተሆኑ ረጅሉ ወጋጀርስ ገርቃሩ አከፈየ ጎሎ መና rakkoo akkan qabaanne godhuu kan hundaa godhannoo irra jira jedhe. Egaa walitti fideetan boodammaa maqaa isaa illee xinnoo gaddeerra jira. Yedduroochi attaaqaalaa komitee kan jedhaman Social Service Society jedhan Ingilizinyaan SSS. Social Service Society. Maal ta'e iddiriin poolitikaa miti. namni walitti dhufee achitti rakkoofi. Achi keessatti si nama gahee keessa maaltu? Qaban bariidha. Macarashaan ጠቅላላው ፕሬዚደንት ነበርኩኝ። ፕሬዚደንቱማ na jaalata. Amma maalirra jiru dooktar? Ani akkoo kana yoo waggaa barbaachise nan dubbadha. Mana laabireerii ijaaree jira. Mana walgahii ijaaree jira. Namni wanna fayyaa wayyaa mariicha barbaade kunoo asitti goona ijoolleen riisarchii gootu maqaa kana hin arganne asitti dhufanii laabireeriin kun dijitaalidha. Kompiitaroota qabdi. Kompiitara sanii maxaafa barbaadde bakkuma barbaadde daawunloodii gochuu hin dandeessa. Faasilitii guddaadha jechuu kiyya. Kun na gammachiisa. Itti fayyadamu abaalii goone jira. Qabeleen heeyyaman kennaafi akkanuma caloo jiree akka hin badne maxaafa hatanii akka hin deemne hin eegna jechuudha. Biyyi teenya fuulduraaf maal ta'uu qabdu nuun jettu dooktar? Amma ba'eessa deemti. Hiyyummaa keessaa ba'uurra jira. Guddachuurra jira. Guddanni immoo rakkoo ofii qaba. Maatii sirriitti ilaaluu baannaan maatiin akka hojjattee of gammachiiftee jiraattu gochuu baannaan kunuu waraana baay'ee nutti fiduu danda'a. Ani yaadni kiyya maali bakka tabbi jiratu hundaa ijoollee kana akka jiraattu godhanii bakka san bosona akka godhan gochuun bosonni sun immoo waggaa 20tti qaqqabee isaaniifuu qanannisi guddaa wanna ta'uufi biyya gara tokkoon jaalala biyyaa argatu
Kara biraate biyya keenya misoomsina jedhanii itti boonu wanna godhan qabu. Akka nuti diina waraana jennee akka boonu. Isaanis diinni biyya amma iyyumaadha. Isa waraanu. Kana godhaa jedha. Dargaggootumarraa homaatu eegama. Dargaggootaan waan dargaggoon nuti karaa agarsiisa. Karaa nuti agarsiisne deemanii nuti karaa agarsiisne fakkeenya taanee dura deemnaa dargaggootiin hin madeessisu. Egaa muuxannoo hedduu qabdu. Nageenya irratti mee maal nuun jettu? Waa'ee nageenya maal nuun jettu? Nageenyi jiraachuu baannaan jiru ni jiru. Nageenyi barbaachisaadha. Nageenyi akka jiraatu waliigaluunis maatii rakkoo malee guddisuunis maatiidha yaadanii akka hojjetu godhuunis kun hunduu nageenya wajjin walitti dhufa. Kana gochuu baannaan biyyaan nageenyi hin jiru. Ilma keetti ajjeesa. Egaa Dooktar waan baay'eedha kan gaafii kaasee waan turtii taasise isinis yeroo ijoollummaa keessan irraa kaaftanii amma har'aatitti hojiiwwan keessa dabartan waan muuxannoo keessanii fi muudannoo keessan irraa waan baay'ee nu qoodaniirtu. Kanaaf yeroo keessan aarsaa gootanii yaada bal'aa nu kennitaniif maqaa daawwattootaatii fi akkasumas immoo maqaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiin guddaan sin galateeffadha. Nu jiraadha nu bulaa jedheera Dooktar. Tole jiraadha. Hello.